aqaalitti si bira jirtu kun waan siin hojjetaa turte akkaataa siin sobdee ani birri 150 deemee waan kana gaafataa ture yeroo siin jirtu wanta hundayyuu niin beeka. Miskiina isin zimmettanii nama isin warri dhugasti kanarra seentan warri yeroo hunda asirratti hirmaattan yoo namni tokko dhufee yaa arrabsus yaa dubbatus waan tokko jedhu rabbii keejjan sodaadhaa wanta fudhata saaxuma jedhaa dhaggeeffadhaa. ka sagalee yeroo tokko dubbachuu barbaada. Maaliif wanta daqiiqaa tokko siifan suura sana akkas please. Okay. Suura isaa kaasii asaloo jiraatti na dhagahi namtichi kun jechuudha. Osoo waa takka dubbatiin osoo daqiiqaa takka keessatti rakkoo guddaa sirraan hin gahin kootu too karaa keessaa sagaleen ani sii qabe naa deebisi. Amalumaan si gaafadhaa akka namaatti si gaafadhaa lubbuu qabbanee kan ba'ee jiru kana kan harka keessaa qabu tokko isa. Suura isaa lattafin siifu yeroodhaaf. Kaasee jira. Biyyaa illee bahuu danda'a. Biyyatti illee garuu danda'a. Amma seera jala oolchifannatti jechuudha. Cirraash tiktokii gubbaa ol darbee akkana dubbata. Hai. Yeroo adda dhaqaniif hin beeka jettu ati achumaan miliqee badee bara. Yeroo takkana guddisa. Ijo haala kabajamoo keessaa jaldu suuta jettee yookaan keessa waa barreessuu didde haga waa fudhannutti dubbachuu hin qabdu ture. Dhaggeeffachaan ture garuu daqiiqaa takka keessa sagalee mucaa dhaga'ee na buute. Sin shawadaa jira bar sin hin gallisini sifan oduma suura isaa harkaa qabdu osoo maqaa isaa harkaa qabdu akkamitti shawadamtaati nama dafii adda baafadhu please. Asirra suura isaa hin fidin. Sanuu ani hin galchine barsi nama kumaaf falchite. Ofumaa dhufee dhiinni mucatti kana ofuma isaaniitii dhufanii ofumaa jiru ba'aa jiru inshallah guyyaa gabaabaa keessatti ba'aa suura isaa lattafin guyyaa lama na obsi. Ani lattafni kan akka nuti waan kana jara beeknu abaranuuf ammallee bara. Okay, maafan suura isaa lattafin siin jedhe amalaan akka namaatti gaafattee jirtan fakkaatee ofii isaatii dhufee waan akkanaa narra jira akkanan godhee hariiroo akkanaa qabne yoo sii deebise. Okay. Amma miti ture torban lama dura. Isa miti mucattisii kana dhiisneen hin kalladdamu. Tapha isheen taphattee footoo isheen kaastee waan hunda natti ergaa turte poolisii siin footoo kaastee na hunda natti ergaa turte namicha siin footoo kaastee natti ergaa hunda isaa hin qaba jechuudha. Ani dandeen dubbadhu yeroo naaree dhiifama dubbadhaa yoo dandeessan garuu daqiiqaa takka keessa sagalee mucaa kanaa dhaga'ee na butte. Ofuma lubbuu keenya baasanii dhufanii nu gubbaa ta'anii dubbatu isinitti makamanii. Allah yoo namni afaan dhabee dubbachuu dadhabee bar waaqan dubbachaa jira bar dhugaa mucatti kana dhiiga ishii dubbachaa jira bal hin saalfatanii xiqqoomallee ajjeesne jedhanii ta'u afaan isaanii hidhatanii hin taa'anii miidiyaa irra dhufanii ofumaa jiru. Cirraash ol galee isin gargaaraa eenyu bakka bu'ummaa buufate jedha eenyuun nu gaafate jechuudha bara. Inshallah baguma ID isaan harka ga'ee yeroo xiqqoo keessa lookeshinii isaan fudhadhaa inshallah wal arganna. Lubbuun qabbanee ba'uun isaa kan harka guddaa qabu isa. Mucatti guyyaa sadiin dura isa bira turte qaaman. Footoo guutuu ragaa guutuu of harkaa qaba. No ji'a sadii. Guyyaa muraasa dura sagaleen si nama deebi. Guyyaa muraasa sa'aatii muraasa dura ishee wajjin sa'a meeqa akkaasee maal akkaasee teeleerraa baasnee irra tokko jedhe. Inni lammaffaan na guddis. Inni lammaffaan immoo ani waa hundan dubbadhu waan ture bar waan kan argachuun koo. Inni lammaffaan immoo guyyaa 3 moo guyyaa 4 dura ishee wajjin bakka wayii ture kana sanan jedhu. Bakka inni ture guutuu kaameeraan bahee jira. Nuti zimmenne waan teenyutti fakkaata uummata hoolaa kana.
dhiifama yeroo naara iddoon footoo baasullee qabu. Suuta baas elaa maal godhatanii fakkaate obboleeyyan koo na amana dirreen qiyaamaa ga'uu kaateetti dirreen qiyaamaa jechuudha. Kanaafuu warri kiristaanaa ጸሎtii qabdani akka samiitti ol qaba warri musliimaallee waqtii salaata rabbii shanan salaattanitti yaa rabbi haqa qabbanneen dhiisin jedha. Akkasiin daqiiqaa muraasa ituu hin du'iniin duratti wallaahi billaahi mimmaa isheen bu'aa turte viidiyoo isheen dalagde waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Jarri garuu kana hunda quban qaban. Siifuu hin dandeenye ol baasuu hin dandeenye aareen jira waan ta'eef yeroo mana yaabanii bilbila sirreessee ol sinii baasa dhiifama waliin ishee. Footoo wayiin agarsiisa jedheetiniin ol laaba'uu dide iddumaan baasuun nabe dhugaa. Leesh. Ishee akkatti deebisu jaallattutu jira nama shukkutu sagalee keenya deebisu. Sagaleen deebisaa namoota godhi dhaqe. Nama isheen jaallattu jira nama isheen barbaaddutu jira nama sanaaniyyuu nama sanatti erginee afaan ishee qabsiisa jedhan namatu dhufee natti misir. Wallahi waaqa dhugaa waaqa jiraata nama na jaalladhu dhiisi abbaan koo fi haati koo dhuftee afaan koo qabuu hin danda'an dhimma kanarra jechuudha. Du'eetinan karaa duubaa citee qalamee sagal gubadha malee jechuudha. Ansi jammar dhugaa qabbaneen barbaadan nama takkayyuu hin deeggaru nama takka wajjin hin jiru nama na jaalladhu dhiisi maa abbaan kun dhalcha mul'isaa urgeessaa dhufee afaan na qabuu hin danda'u. Indeemaan indalaga jaanii maallaqa dalagusan immoo qabbanee irratti hin baasa maallaqa nama guruubiis ideen sassaabu ragaa guutuu sassaabadheen jira. Ragaan ani sassaabadhus dammoo uummata shoshaaka uummata Itoophiyaa kanarraa himiti. Araba irraa deeme, poolisii irraa deeme, iddoo mujattiin hojjettu irraa deeme. Namni takka biyya Dubaay kana keessatti waa takka na godhuu hin danda'u. Si jammara ofii keenya farii taane yoo faaraa taane malee biyya Dubaayitti namni takka waraqata sirraa kaasuu hin danda'u. Deeggaa takka keessa poolisii sirraa baati. Yoo ati nama beekaa taate jechuudha. Akka carraan asirratti bahee dubbachuu dhabuu danda'uu dhiisuu danda'a malee seeraa fi heera nan beeka. Namni ani jaalladhu biyya kana namni ijoollee asii Itoophiyaa irraa dhufte makiinaa Pakistaanii daddabalii gadi harkistotaan hin jaalladhu si jammar garagariitu ilaalan oo jaalalli na qabe jaalala biyyaan baane si jammar yoon jaalala barbaade deemee Araba namoota biyya biraa irraa dhufanii sagdadan jaaladha malee kanaan nan doorsisnaa jedhin kolkollee hundi imbaasii jala kaattu dulloon omaa unan gootuan eenyumayyuu dabalatte. Wallaahi qophaa'ee jira gaa. Nama isheen jaallattutu jira nama ajaa'ibaa jira nama sanaan akkasitti deebisna yookiin immoo waan ta'e immoo siima sagaleen muumcattii si erga ammas karaa lamaan sitti dhufaa jiru. Siifanii jaarsummiin hin dadhabanii arrabaan hin dadhabanii ajandaa itti uumanii hin dadhabanii atillee akka qaaqaamtu sitti maafani. Shufi ani namni jaalladhu kanaan dura ijoollee tuulamaa ijoollee gaafa san ragaa baasuu dadhasan ijoollee san waliin nyaatee waliin dhugee waliin haasa'ee biyya kiyyaan hariiroo guddaa walii qaban ture. Garuu eega qabbaneen duuteen asitti gonkuma jaalachuu dhiisitoo osoo daandiin irra deemanii daandii san irra deemu allayyaan of gata malee jechuudha. Warra dhugaa keenya dhossi. Kanaan nan doorsisinaa jedhin I don't care ana abbaa takkan sodaadhu jechuudha. Biyya bagumaan Imireet jiraaddamoo Imireet keessatti Dubaay keessa jechuudha. Namni takka caafii dafqii sirraan kaastu yoo ati dadhabaa taatee ofirraa kaasistee yookaan mana ijaazaa deemtee yookaan moobaayila keessa hin qabanne malee osoo namni harkaan si tuqu poolisii sirra gaalaa 990